beekumsaa fi guddinni sadoodhaa fi bal'oon biyya ofiitiif nama ofiitiif yoo hin taane maalii kaansaa yaa saba koo kan jedhe Dr. Alii Birraati. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lamaan irraa tokko filadhu. Wallaalummaa irraa hojii tuffachuu irraa fagaadhu. Kabajamoo uummata kiyya akkuma argitan kana arra bifa addaatiin inni sitti dhufe. Pirezidaantiin kaampaanii Brighton yaadataa jireedii waan isin barame ka hawwitan arguu barbaadan kunoo dukkana addeessee ibsee isin garsiisee jira ilma keessa. Galata guddaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaa fi qabsaa'ota Oromoo hundaan, sabaa sablammoota hundaan pirezidaantii kaampaanii Brighton yaadataa jireedii galateeffachuudhaan barbaada. Namni kun ani akkana naa godhi osoo hin jedhin yaada kiyya dhaggeeffate, waan miira kiyyaa dhaggeeffate, waan naa gochuu qabu namni barate beekumsaan nama fuuraaf wallaalaan namatti qofla waan ta'eef beekumsa namni barate beekumsaan nama furuudhaan qabeenya isaatiinis kan amma hin jabne miliyoona ol dhangalaasuudhaan kunoo bifa kanaan ana bareechuu jechuun uummata Oromoo bareechuu waan ta'eef, addunyaa bareechuu waan ta'eef ammas irra deebi'uudhaan galateeffachuudhaan barbaada. Me, I'm Khadir. Yaadataa jechuun anaaf barsiisaadha ijoollummaa xiyyarraa eegalee baddannootti. Nama amma guyyaa keessaa qabeenya argate osoo hin ta'in yaadataa jechuun akkuma maqaasaa kan yaadatu fi kan tilmaamu fageessee jechuudha. Hiikni maqaa kanaa. Yaadataa jechuun ijoollummaarraa kaasee nama hojiidhaaf hiriireedha, barumsaaf hiriire, beekumsaanis nama barate, hojiidhaanis nama bilchaate. Kana gaa ka barbaachisu biyyattiidhaafis fakkeenya dargaggoo hundaa, fakkeenya shamarran hundaati. Ka jijjiiramee jiru jijjiiruu danda'a. Hamma ilaalchi sammuu keenyaan jijjiiramanitti akka yaadatatti biyya teenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu hin dandeenyu. Ilaalcha keenya yoo jijjiire qofa akka yaadatatti biyya keenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Ilaalchi keenya dadhaban kan nu ajjeesuu fi kan nu hiyyoomsu hamma nu keessaa baheen du'initti hiyyummaadhaan ilaalchi keenya kan du'aatii fi kan dadhabinaatiif kan hojiidhaaf nu kakaafne nu ajjeesuu irraa hin oolu beeka. Kanaaf ilaalcha keenya akka yaadatatti jijjiiruu qabna. Yeroo jiru cimseetiin hubachiisa. Ilaalcha isaa nama jijjiireet biyya isaa jijjiira. Ilaalcha isaa nama bareecheet biyya isaa bareecha. Kanaaf ammallee pirezidaantii Brighton kaampaanichi keenya waliin haa hojjennu, waliin haa guddannu. Yaadataan nama kutaatii fi nama gaddaa osoo hin ta'in nama gochaatii fi nama hojii, nama sabaa sablammiidhaati, nama addunyaa kanaati. Act locally nama qabu, think globally nama amanu, memorialize, visualize nama ta'e. This great guy. Yaadataa Junaidi ማለት ትርጉሙ አስተዋይና አስታዋሽ ትጉህ ማለት ነው። ያዳታ ጁናይዲ በአስተዳደጉ ዙሪያ ላይ እማውቃቸው ጉዳዮች ቢኖር በደኖ ጋራ ሙለታ ድሬዳዋ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምስክር የተማረም ነው፣ የስራ ሰው፣ የወሬ ሰው፣ የብሔር ሰው ማለት ነው፣ የጎሳ ሰው ማለት ነው፣ የዓለም ሕዝብ አስተሳሰብ አክትሎካሊ ቲንክ ግሎባሊ የሆነ ጀግና ነው። አይዲዮሎጂው ሚሞሪያል ማለት ቪዥዋል ላይ የተላበሰ ቁመት ሰፊ ነው፣ ደረተ ሰፊ ነው። ከክርስቲያኑም ጋር ከሙስሊሙም ጋር ከጉራጌውም ጋር ከአማራውም ጋር ከትግሬውም ጋር ከወላይታውም ጋር ከአፋሩም ጋር ከሶማሌውም ጋር
ከወርጎባውንጋ ከቤኒሻንጉሉንጋ ከጋምቤላውንጋ ከአፍሪካውንጋ ከኤሽያውንጋ ከአውሮፓውንጋ ከአሜሪካውንጋ ከካናዳውንጋ የሚግባባ ነው። ይሄ ለውዳሴ ሳይሆን ምለው እውነትና እውነት የሆነ ነው። በደኖ ለሱ ምስክርነት የክርስቲያን ልጆች፣ የሙስሊም ልጆች፣ የማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ልጆች ለሱ ምስክር ናቸው። አሁንም ቢሆን አእምሯችን ለስራ እንደሱ እስካልተነሳሳ ድረስ፣ አእምሯችን ለስራ እስካልተለወጠ ድረስ አገራችንንም ህይወታችንን ልንለውጥ ስለማንችል የአደታ ጁኔዲ ለመላው ወጣትና ለመላው ህዝብ ከፍተኛ ራዕይ አገራችንን ለመለወጥ ለገነሙማ mirga uumamasa jireenya fi jiru kamtu dura dursa yaadataa juneedi koodansa guddaa galannisa kanaaf lallabee parpada makasa parmada mirgasa lai 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 la lai la rabbi gadit saba oromotif tumsa guddaa ta'u qadir du'ee dhabame jedhan qabeenya isaatiin humna isaatiin yaadaa fi ilaalcha isaatiin narratti bururuqee arra akkaan dubbadhu kana kan na taasise yaalumsa gaanaa godhe yaadataa Juneediiti haa galatoomu maqaa rabbii kabajamaatiin maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan